Amma eessaa dhufta barnoota kee dhiftee yeroon qabeenyadha maaliif irraanfattee? Maal naan jechaa jirtaa? Maaluma dubbattaa? Itti bashannani boodanii gaabbitaa? Maal obboleettii koo ati hin hubanne eenyu akka gaabbu maaf sitti hin mul'anne? Bu'aan qayyabannaa qabxii tarreessuudha. An lakkoofsa keessaa maaluman argadha? Ani fi ati walumaan baranne bu'aa qayyabannaa maaliif hin hubanne? Kan sirriitti barate beekumsa kuufate hundaa fi kataa ofiisaa hubate. Anaaf naaf hin ta'u kanatti dubbattu. Hedduu sitti tolaam yeroo bashannantu. Uffanni seeraa kunis anaaf hin mijatu. Kottu. Maal obboleettii koo kottuu na hubadhu. Boruun kee akka toluuf barnoota baradhu. Akka qaama keenyaaf nyaanni barbaachisu sammuu barbaachisa barnootaan gabbisu. Waa'ee boruu yaaduun ofii koon dhiphisu. Ani tasan fedhu sisin barbaachisu. Bor hin beekne of hin beekne jedheetu mammaakaa Oromtichi duruu barnoota barachuun har'a si fayyada tasa sirraan turu. Ergattee natti maalidha bu'aansaa? Dubbachuun onafne ka'eensi caqasaa. Tole obboleettii koo amma natti tolte haadha koo ishee dhugaa taatee naaf argamte. Yoo barattee fayyaa kee eeggatte daldalaaf jiru hundaa keessatti hirmaatte ofii kees kan fayyaddu maatii kees ceesistee tasa bu'aan qabu oliif gadi kaachuun bakka hundaa deemuun waa hunda fakkaachuun. Tole obboleettii koo amma hubadheera. Muuxannoo hedduullee sirraa fudhadheera. Amma irraa eegalee sirriittan baradha. Anis akkuma keen beekumsa kuufadha. YouTube keenya share subscribe godhaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.